Viidiyoo kana gubbaarraa namoonni baay'een keessan biyya kana keessa kan jirtan taateen kun sobaa wanti kun homtuu hin taane kan jettan kunoo viidiyoo kana ilaalaa siniin jedha obboloonni kun naannoo sana jiran viidiyoo kana waraabanii kan na ergan kun taatee isa dheengaddaa kan guyyaa lammaffaa ture jechaadha naannoo kana warra jiranii. Soba warra jettaniifan siniifan ragaa fiduuf godhe maaliif seetan yeroo hunda namanta waan ta'e isinirra ga'e qofadha. Nagaa waaqayyoo siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa koote obboleettiin keessanii laayik sheer godhaa koottaa oola seenaa siniin jedha har'as karaa deeman jira. Waaqayyo haa ulfaatuuf nagaan ta'ee jira fakkaata guyyaa lama kaleessa. Akkasuma arras galatasaa homaa hin argine homaa hin dhageenye nagaan nu bu'ee nutti fakkaata obboloota kiyyaa. Ijoolleen biyya Jordaaniin keessa jirtan obboleettiin tokko keessan kaleessaa nama lamadha dhugaa rabbii naa dawwaltee ishiin tokko baqa akka malee dhokaafamaa jira jette baadiyyaadha kan ishiin jirtu jechaadha. Dhokaafamaa jira naannoo keenyatti baay'ee sodaadhaa lamitti baay'ee waan baay'ee na taasofte jechaadha. Ijoolleen keenya safara nagaa jirtan immoo kunis sobaas hin jiru hin jedhina guyyaa tokko isinirraallee ga'uu danda'a. Soba otoo hin taane adaraa akkuma amantii keessanitti kadhadhaadha barani. Sobas haa ta'uu dhugaas haa ta'uu akkuma amantii keessanitti kadhadhaa wanti tokko otoo isinirra hin ga'inidha malee. Waan biraatiif miti keessattuu ijoolleen bakkee baatanii walii gadi akka hin deddeemnedha yeroo baay'ee kana haasa'u. Soba jettanii otoo walii gadi deemtanii guyyaa saafaadha. Guyyaa lamaan dhufa sanaasitti guyyaa saafaadha waan ta'eef guyyaa saafaa kana tara otoo si walii gadi daandirra faa deemtanii otoo si rukutee gaaf sana hin miidhamtuudha malee. Sobas dhugaas waan hundumaa hoggaa isinitti dubbata soba hin jedhinaa siniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kootii egaa biyya kana biyya beeruuti keessatti guyyaa lamaan kana nagaan ta'eera sammuun keenya nagaa argateera. Ani kinoo bakkeen deemaa jira. Hoggaa siniin jedhu daandiin deemaa jira suuqiin naqa jedhe jechaadha. Waan hundasaa al tokko gaafadheen turanii ankiyyachaadha. Maqaa isheen dha'ee waan naan jettaniif ani bar. YouTube keessa hin beektiin hordofti beektuu isheen hin hordofti jechaadha hin beekti yeroo tokko hin dhuftee ilaalti siniin jedha. Innaa waan isaa akkam maaltu keessa jira jedhee yeroo gaafadhu keessatti kalee galasii lakki nagaadha homaa rakkoon hin jiru homaaf sodaatiin naan jetee turte lakki an ofii kiyyaa otoo hin taane ijoollee naannoo sana yookaan safara san jiran ijoollee Itoophiyaawii keenya baay'eetu jira jedhee yeroon itti haasa'u keessatti nagaan bu'eera biyyoonni akka nagaan bu'u akka wanti kun nurraa dhaabatu jedhanii haasa'aa jiru. Namni keessa miidhamuu danda'a lubbuun namaa darbuu danda'a. Biyyi tun barbadaa'uu dandeessi waan ta'eef kanaaf lolli kun akka nurraa dhaabatu jedhaniitu haasa'uu naan jettee jirti. Karaa fuula miidiyaa isaaniitis hin haasa'u akkasuma televezyiinii warroonni bantanii warroonni afaan isaanii dhageessanii beektan hin beektu jechaadha warroonni teessanii dhaggeeffatan jechaadha ijoolleen tokkollee isiniin dhaggeeffachiisanii. Waaqayyo faageellatu isiniin jedha nagaan bu'eera kunoo guyyaa lamaan kanatti sammuun keenya tasgabbaa'eera. Nagaa arganne irra warri hin gadda bisisis jennee ta'u biteetti jenne sunis homaa miti isiniin jedha. Yeroodhaaf wanti ta'e beektu nama raasa. Gaafa yeroo isaa darbe immoo baqa galataaf nama dhaaba malee homaafuu miti isiniin jedha obboloota kiyyaa. Ijoollee baay'een lammii keessa maaliif hin baafne mootummaan lammii isaa maaliif as keessaa hin baafne lammii biraa as keessaa yaa'aa jiru jedhu. Lammii dhumti yaa'e tokkollee hin jiru inni sobadha. Waan sobaa tokko ani hin deeggaru jechaadha. Hin deeggaru waan sobaa tokko jechaadha. Innaa kanaaf lammii isaa eenyumtu biyya kamiyyuu taanaan as keessaa kan baase hin jiru. Ammaaf nagaan bu'ee jira biyyoonni akka adaraa akka lolli kun dhaabatu nurraa akka dhaabatu jedhanii baqa waan tokko haasa'anii jiru jettee ittiin xiyyatuni. Kanaaf waan akkasii kun akka dhaabbatu irratti haasa'aa jiru jedhanii kanaaf nagaan nu bu'eera. Garuu isin immoo nagaan bu'eera jettanii ijoolleen naannoo sana jirtan yeruma argitan walii gadi bakkee hin deddeeminaa isiniin jedha obboloota kiyyaa walii gadi hin deddeeminaa sababiinsa har'a nagaa dha'uudhaan boru waan ta'u hin beeka waan ta'eef kun immoo
rabbiidhuma kadhataniituma yeroo hundumaa deddeebi'uudha malee isiniin jedha. Yeroo baay'ee viidiyoon hojjedhu keessatti nama lama kan hin dabarre jechaadha. Waan qeequmsaa barreessitu yeroon ijoollee rakkataniifis ijoollee gola hambaa keessatti dhiphatanii bakka maaloo hin baasin gargaaraa ijoollee kana rakkoo keessaa baasaa jedheetoo yeroon haasa'u keessatti maal si gashee kan jettanirree hin jirtu hojiidhaaf biyyaa baatee maal si gashee an kana haasoftu hojii keen hojjetattu jettu warra mana gaarii keessa jirutu akkas jettu isin jedhati siin jedha obboleettii tiyyaa. Gaafa sirra ga'eessiifis sagalee dhumantaa jecha kee har'aa kana ilaalee tooyi inni isiniin jedha. Akkasuma immoo ijoollee bineensi mana isaanii keessa jiru yookaan mana hojjetan keessa jirullee yeroo nani wanti kun kinooti kana jira obboloota keenya maal goona jedheetoo isinitti fidullee nama lamaa kan hin caalle maaltu si dhibee maaltu si gashee kun sobaa jettu namoonni tokko tokko immoo viidiyoon kaleessa hojjedhe jalatti koomentii keessa laalee wanti kun hadhaallee kan hin qabu jettantu jira jechaadha waa'ee micayyoo sanaa gubbaarratti bineensa waan ta'eef hadhaas qabaadhu omaa tokkicha otoo nama ciniinaa hadhaas yoo dhabe ijoolle nama rifachiisa isiniin jedha ani coobsan akka baatudha karoorri kiyya. Yaada ijoollee tokko tokkorree ilaalee jechaadha. Kanaaf warri nama qeeqxan dhiisaa isiniin jedha hin qeeqinaayi maaliif seetan nuyi walumaafuu hin taana isiniin jedha obboloota kiyyaa ani haala naa mijatee miti yeroon dhufee akkasitti isii wajjin haasa'u baay'ee isaan hin beekan ijoollee mana gola hambaa keessatti rakkatan yeroo viidiyoo waraabanii irratti ergan ani gara yuutuubii kiyya kanarrayyuu gara feesbuukii kiyyaa kanan poostoon godhe ijoollee baay'een achirraan gargaaranii ijoollee rakkoo keessaa bakka isaan rakkatanitti dhaqqaban baay'ee isaan hin beekan jechaadha lafa rakkoo sanaa iddoo rakkoo sanaa kan dhaqanii baasan baay'ee isaan hin beeka. Akkasuma obboleettii wayiillee dhiigna afaanii funyaanii notoo coobu viidiyoo waraabdee narratti ergite gaafa ishiin kana narratti ergitu ani immoo gara kanaan fidee warra dheenyoodhe gaafa achirraan dhiisee gara feesbuuk irraan viidiyoo kana poostii godhu ijoolleen dhufanii si qaban gaafa jedhe poostii godhuu fi micayyoo iyyamsiise achi booda ijoollee lakkoofsa imbaasii nu kennanii lakkoofsa imbaasii sanaan madamishi kan marfee geessuu diddee imbaasii sun gaafa loluu micettii fageenya irra waan jirtuuf jechaadha mana yaalaa geessanii micettii nama fayyitee jirti jechaadha anjiya afurii fi dhiigna afaanii funyaanii coobe kinooma marfee ergattee fayyiteetti namni waliif qoricha obboloota kiyyaa gaafa waan tokko fideetoo haasa'u keessatti maaf akkas jetta maaf akkana jetta hin jedhinaan siniin jedha warri isiniin galle warri isinii gale immoo isinii gale warra nyaatamaniif qarshii isaanii nyaatamaniifis yeroo haasa'u keessatti maaltu isin gasheetti warra nyaatamaniifis hin gammaddu ta'uun beekan nama tokko nama baay'ee otoo hin taane nama sadii kan hin caalle badii namaatti gammaddu ati badii namaatti hin gammadiin obboleettii tiyya obboleessa kee obboleettiin kee yoo nyaatamte sirrii miti sirrallee ga'uu danda'a siin jedha. Egaa rabbii faa galatu waa'een biyya kanaa isa kana fakkaata jirra yaa obboloota kiyya nagaan bu'eera fakkaata waaqayyo haa ulfaatu rabbiin galataa fudhatu du'aa keessan godhadha akkuma amantii keessanitti isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma laayik sheer godhaayi maamila koo ta'uun dagatinaa yaada qabdan immoo koomentii irranaaf warran sin jaallu warra sin kabaju dhugaa rabbii warra naqeequs warra naqeeqnes hunduma isaanii ani ija tokkoon laala baay'ee sin jaalla baay'ee sin kabaja hedduu takkanaaf jira dhaamtuu sin hin argine yeroo gaariinaaf qabaadha viidiyoo biraatiin amma walitti deemutti